Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Eegali gaafariyaa. Eegaluun duratti amaana namaa tokkotu na harka jira. Amaana akkam? Obboleettiin teenya Zaatu Qaahaa jedhamti. Hanga ammaan heerumne. Duba iyyannoo nama hin heerumini dhiyeessuuf deemta? Iyyannoo mitiyaafi. Hayyee. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam fayyaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Umrii keessan nuuf haa dheereessu. Bakkuma jirtanitti qananii keessa nuuf jiraadha. Allahumma amiin. Ani du'aayii isinitti dhaammachuuf dhufe. Meen iyyaa teetana Rabbiin siif haa guutuu jedhaa du'aayinaaf godhaa. Dhaamsi tiyya hanganuma. Galatoomaa nuun jette obboleettiin teenya. Rabbiin iyyaa teessiif haa guutu obboleettii teenya. Rabbiin si haa jaaru. Nama addunyaatti jiruu siif tolchee akhiratti si wajjin jannata seenu Rabbi sitti haa qabu. Bultii gaarii siif hawwina. Isii qofaa miti. Namoota bultii hin ijaaratin warra niyyaa bultii ijaaruu qaban hundaa Rabbiin isaan haa jaaru. Dhageeffattoota keenya hundaa warra bultii ijaaruu feetan Rabbiin isin haa ijaaruu isiniin jenna. Hayyeesumaan har'a iyyannoo hedduu harkaa qabaan. Anis iyyannoo hedduun harkaa qabaa. Iyyannoon karaa liinkiitiin ergamte haalaan hedduudha. Akka maduraa iyyannoo lama qofa dhiheessinee xumuruun ni ulfaatti. Kanaafuu haa heddummeessinu jetta. Akkasumallee furmaanni biroon jiru haa. Garuu iyyannoon amma dura ergamte hundi deebisa argattee jirti. Lakki iyyannoon deebisaan argatiin muraasni ni jirti. Garuu beekaa booda aansine. Maaliif akka teessee yeroo birooti himna. Dhaggeeffattoonni keenya kan amma dura iyyannoo ergatanii murtee hin argatin yeroo muraasaaf akka nuuf obsitan kabajaan isin gaafanna. Inshaa Allah sagantaalee itti aanan keessatti ni dhiheessina. Mee amma ati iyyannoo si harka jirtuun eegale fariyaa. Hayyee. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Galanni keessan jannata haa ta'u. Maqaan koo Zaatu Qaahaa jedhama. Abbaa manaa koo ani baay'ee jaaladha. Waa hunda caalaa haalaa fi amala isaa akkaan jaaladha. Jaarsi kiyya gaariin kun amala bareedaa nama hunda biratti jaalatamu qaba. Sababa amala isaa kanaaf namni xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan maanguddoo fi dardarri hundi isa jaalatan. Nama hundaa fuula gammachuutiin simata. Nama isa wajji haasa'uu fedhe hundaa haala gaariin wajji haasa'a. Tanaatu rakkoo jabduu natti tahee jiruuti jeequ jira. Abbaan warraa kiyya kun dhiira qofa osoo hin taane dubartoota hedduunis walitti dhihaata. Yoo isaan itti dhufan wajji haasawee fuula gammachuutiin kufalchiisa. Anammoo waan kana akkaan hinaafa. Dhalaan takkallee akka isa wajji haasa'u hin fedhu. Sababaan an akkanatti hinaafuuf ammoo dubartoonni isa wajji haasawan qalbii isaanirraa garagalchanii narraa fudhatan jedhee sodaadhe. Yaa abbaa warraa kiyyaa dubartoota wajji hariiroo hin baay'isin yoo jedhuun firaan addana kutuu barbaaddaa naan jedha. Sababa kanaaf bultiin tiyya boorayaa jirti. Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettu Osmaan? Dhalaan inni wajji haasa'utu ni dhalaa akkami? Tarii dhimma dalagaatiif ta'uu danda'a yookiin fira dhihoo ta'utu mala. Dhalaa akkamii akka ta'an hin dubbanne. Jaarsa narraa fudhataniif sodaadhe jettee bar. Yoo fira dhihoo taate akkamitti jaarsarraa fudhatti? Sun dhugaadha. Garuu waan kana isiinis harkutti jirtiimi? Arginaanuu hinaafteemi. Hamtuun dhalaa wajjin maqoo bahuudha. Bakka namni biroo hin jirretti dhiiraa fi dhalaa yoo mana cufatanii wajji haasawan sheexaanis daffaa isaaniiti. Ammas jaarsi kiyya nama gaarii jettee himte. Nama gaarii waan ta'eef nama hundaan walii galuu danda'e. Saniif xiqqaa fi guddaan isa jaalata. Namni nama hundaan jaalatamu namuma gaariidha. Gama birootiin isiinis ragaa bahaafii jirti. Namaa walii galuu isaa malee hammeenya isaa takka illee hin dubbanne. Hanga hamtuu isarraa gartutti obsuun gaariidhaan ta'e fakkaata. Waanuma hunda hinaafaa ooluun gaarii miti. Dhugaadha. Garuu waan daangaa dabre yoo argite itti dubbachuun dirqama. Bakka namni biroo jirutti haasa'uun hammeenya guddaas waan qabu natti hin fakkaatu. Garuu harkaan wal tuquu, wal hammachuu fi wantoota akkanaa yoo argite usuun hin taatu. Achi keenyaan hulaan balaa banamte jetta. Akkasi nuti asumatti irraa gabaabbanna. Mee iyyanuutti aanutti ce'e. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hojjettoota Nuurul Hudaa akkasumas ulamaa'ootaa fi ustaazota keenya. Warra karaa kanaan barumsa mi'aawaa fi honga hin qabne nuuf dabarsitan hundaaf nagaa fi rahmanni Rabbii guddaa isinirratti naaf haa bu'uu isiniin jechaatiin gama iyyannoo tiyyaatti dabra. Anaa fi haati warraatti hedduudha wal jaalanna. Akkaan ani yaadutti isiitu irra caalan na jaalata. Anis akkasuma mizaana malee jaaladha. Garuu wanni naa fi isiin yeroo hedduu irratti wal dhabnuu fi walittis aarru. Yooniin ani waaniin ani je'een san kanuma godhuuf jirtu mormiidhaan mataan dhukkubsiti. Hedduun aan mormuu jaalatti. An garuu mormii tan isirraa hin jibba.
mormii isii tanarraa kan ka'e yeroon kophattechi bahee yaadu shayxaanii hiiki naan ja'a garuu isii hiikuun fedhu hedduun jaaladha. Furmaataafin gara dhaddacha jaalalaa Nuural Hudaatti arraan tan as bee waan naan jettan dhaggeeffadheetiin gara furmaataatti dabruu fedha. Maqaan kiyyaas O.A jedhama. galatooma. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. Farihaa mee waan jettu je'i dhaamsa dhaamii fi gama iyyannutti aantutti nu ceesisi. Ilmi namaa amala adda addaa qaba. Namni gariin ajaja hin jaalatu. Yoo jaartiin isaa nama ajaja hin jaalanne taate osoo haala dubbii isaa jijjiiree ilaalee gaarii natti fakkaata. Mee fakkeenyaan nuuf ibsi. Fakkeenyaaf boru magaalaa dhaqii raashina biti jechuu dhiisee boru Yoosiif mijjaa'e osoo magaalaa dhaqxee raashina nuuf bittee gaariidha osoo jedheeni haalaan tola. Akkas godhi jechuu osoo hin taane osoo akkas gootee bareedaadha. Akkana godhuun gaarii natti fakkaata. Je'ee bifa gorsaatiin osoo dubbate haalaan tola. Nuti ammaaf hanganuma jenna. Rabbiin wal mormii tana isaan jidduu fuudhee jiruu isaaniif haa tolchu jenna. Waan hafte gama abbaa murtiitti dabarsina. Mee waa harkaa qabda fakkaata ammas. Tun iyyannoo miti. Gaafii fatwaati. Garuu waan bultiin wal qabatte waan taateef deebisaatti kan bira dabarra. Maal nutu fatwaa godha? Lakkee waan amma dura ulamaa'iin deebisaatti kan waan bayinuuf deebisuma amma duraasan irra deebinee himnaaf. Hayyee maali gaaffiin isaa? Maqaan kiyya Tuqaabaa jedhama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa baay'een isin jaaladha. Intala takkaa wal jaalanne isin kiristaana garuu amma islaamummaa fudhattee jirti. Alhamdulillah isii tana fuudhuun barbaada. Intalti tun abbaa hin qabdu. Maatiin isii hundi kiristaana. Eenyuutu nikaaha nuuf godha? Haala kamiiniin halaalfachuu dandahaa ja'a. Yoo maatiin isii hundi kiristaana tahan qaadii islaamaatu nikaaha godhuu qaba. Deebisaa gaafii kana argachuuf weebsaayitii Nuural Hudaa keessaa fataawaa Nuural Hudaa gaafii 509 laalladhaa. Deebisaan gaafii kanaa gabaabinaan kana fakkaata. Dhageeffadhaa. Intalti takka tan duratti kiristaana turte. Islaamoytee yoonii fi haatee heerumte nama tokko kalattee heerumni kun maal jedhama? Yaa gabroota Rabbii keessaa ilmaan islaamaa namoonni dhalaa kiristaanaa fuudhuu feetan dura islaamummaa ta'e ilaali. Islaamummaarraa waan beektu if ilaali. Maal beekta islaamummaarraa? Islaamummaa hakaama ilaali. Arkaana islaamaa shananirraa maal beekta? Iimaanirraa maal beekta? Halaalirraa maal beekta? Haraamirraa maal beekta? Ihsaanirraa maal beekta? Dura if ilaali. Gaafammoo irrina figge ifitti agarte. Irrina kee qabdu guuttadhu. Achi boodaan intala kiristaanaa takka tadiin irratti isii tiisitu fuudhi jechuudha. Jaahilli tokko maqaa islaamaa akka inni yaadutti maqaa baadhatu kan beekumsa hin qabne intala kiristaanaa takka fuudhuun eega islaamoyte intaluma sanuu islaamummaarraa baqachiisu. Tanaaf jecha intalti suni yoonii fi fuudhuu feete eega islaamoyte odoo isiin laal sii jechan islaamawini rabbumaaf jecha islaamoyte. Dura odooni khaangooneen duratti isii tana abbaasii yoo kiristaanate akaakosii laalla obboleessa laalla adeera laalla yoo jara kana keessa namni islaama yoo jiraate kanaatu hidha waliigallee yoo karaa abbaatii nam tokko hin jirre karaan nuti itti dabarru karaa qaadiiti bakka immoo akkasitti hin jirre yoo jiraate ulamaa'i gurguddoo warreen rabbi sodaatan imaama masgidaa fa'a nama kanaa wakkalattee heerumuu ni dandeessi. Inshallah. Kan dhaggeeffachuutti jirtan kun raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii qophii dhaddacha jaalalaati. Mee ammaas iyyannoo takka itti da'u. Hayyee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan kiyya Tuqaa'uu jedhama. Biyya Arabaatiin jiraadha. Jaartii tiyya biyyattiin dhiisee biraa dhufe. Eegaan as dhufeen booda isiinis karaa baharaatiin na booda dhufte. Waan akkaan nama rifachiisu tokkootu na mudate. Jaartiin tiyya tun wayitana bira dhuftu. Ilmoo garatti qabattee natti dhufte. Waan hin godhuu wallaale. Nin hiikamu akkanumatti wajji jiraadha. Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma. Hayyee fariyaa waan jettu qabdaa? Kanarratti yaada kennuun haalaan ulfaata. Waan islaamummaan jettu didanii akka ofii fedhanitti deemuun kasaara hanganaatiif nama saaxilti. Dhuga baanta. Waan kana inninis harka keessaa qabaachuu danda'a. Namni hundi karaa baharaatiin dhufutti jira. Atis karaa saniin koottu je'ee yoo yaame badii isii tanaaf itti gaafatama. Suwwaan hafan qabne iyyannoo kana gamoo abbaa murtiitti dabarsutu gaarii. Itti dabaltamoo haa xumurru. Har'a iyyannoo hedduu dhiyeessine kana caalaa ni baay'ata. Asumarratti haa goolabnu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبولوان كان كينيا مسلم توتا أبولوان دقيفة توتا هردو فوتا تي في نور الهدى قيساو بروغراما لدى تجاللا وهن درابكم وجرتنتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين اتئانتو تنقما أبا مرتدا قيسي واجرا لدى تجاللا خيستي دي بساني سيدا أكار ما قديتي درمو قافين أكيدتو وان ما قرتي قدسيسو نمالي ناسيسو وان قرتي علمنا ما شفتنو بكا جرتوتي لرافد ألانس قرص الرافدتو وبليس خينيا أكجو انت لتكا جالتني تمان فودي نجالتين نهيرمتي قرو بيتين ديسي أني بكين أما جرو بي عرباتي دوبا جارتين تيتوني بكما جارسي خي جرو مالي جرون نتين تولتو جتي بيرا خاتي رفت بيانا جرو أكسيتين دوبا هر كلمانين غمبچودان أكا إسين رفتت وان غرتي ركو إسيك أبدو چوفاهو إرام فتشيسون إسي غلطون فتشا بغا ربين نغيانا سفيدي ربي خي غلطون فتشا دا غمبچودان هر كلمانين جارتي تنتوتنا كيبلتني غرو واني غرتي مدينة خوتي تنين نم تقوت اللي مريهاتشو في هموليك أنفدني وهما تكتينو أكمان هذا من خيا قلقلا قاجار ساجارتين أدان توري ولترفن ولتهاجمون أولاني يرو ولتهاجمين ساتيف قطع ولنبانت دوبا جارتيت يتغران قوتوتين أركي وهمان جو واللالي وهمان إسي قافت نسني واللالي حالة خانتي ركون أكنا شمران كينيا شوفا مدتي ونتوني وان غرتي تؤسني ميتي نمني شفتنو غرتي غرسها رافودتني جيتين ركون أوفتي واجرة لدى تجاللا نفدي مي انتلتنا أنهمتو تنبيخ وطلتون اتبيخا حالا خنان نتلوفتي أكمين إسي قد هل كني قويا هركا أدر خايدتين دي بسا إيقا تشاجرا ربي بودان وربين إسني ملسين ملنا دوا ندك أباجا يا قبرتش ربي وهند دورا واني قرتي نجفتنو وليدامو قبنو واني قرتي نمني جفتنو بيخو قبو نمني قافا قرتي علمي ديرا هذا منسا بيد ديسي براديمي بكا جروتي الراكي إسي دافوان نياتي لدوتي خي إرجي قافا إسي تنعجتي إرانفتو ولا اللي قرتي ديرا intalti dhalaa takka gartee yoonii fi waan feetu arkattee mana qabattee masruufa qabattee homaatiin irranne rakkoo takkalleen qabdu jechuudha fudhata duuba. Mee intalti dhalaa tun akka keetiin nyaatti akka keetiin dhuydii ilma namaa dhiisi horiilleen fedhinnaa qaba fedhinnaa horii mee horii namni horii teessee beeku horiilleen hogga fedhinnaan itti kaateen iyya hogga iyyiitti duuba qormatti barbaadan duuba jaajara keenya. دوبا انتلتي دالاتوري اكا خيتيني نياتيني دويدي قبفتين قلتو اكام هاتاتو واني قرتي دالا بيت دي سني براديمو هاتو اسين على جراتي اني بيجراتشو هاتو جارسا جارتين الدفقاتشون ركو قرقودو الدنيا تنرتي اسلام من هنهيمني tan khasaaraa guddoon nama galchitu santu mudachaa jira dhiiraa fi dhalaa jidduutti qabiyya taa'ee jaartii isaa ta'ala carraayitu tanaan hamtuu dalaydii jedhanii itti himanii addaan yaa'u jira tan ammoo isiin ala jirtu haga jaarsi biyya keessa jiru isiinis asii jaarsi kee waan akkanaa dalagaa dhalaa wajjii jira jedhanii meeqaatu karaa kanaanis diigame
خوني شفتي ركنا إسن هلا في بنتن تكاهو إرتي دوبا فرماني وني فرماتا أن نصيحات التوسيان انتلتي توني إيغا هم توختم بين تاتي خبيتيس انتلتي ديرا وجين قلتي جاني ستنهمين بياباتي إيغا بيا رفتي انتلتي تون غراد ilmoo qabaatu agarte isuma tana dhugaa sinin gaafadhu yoonii fi intalti tuni fedhinnaa isiitiin takkaahu aara keetiin jaarsi kee yookiin fuudhe jedhaniini ani hoo maali jechuun sababaa keetiin hamtuu keessa hagaltu taate siitu sababatti tahee yoonii fi hin qabadhu intala tana wajjin hin jiraadhu jettees silaalti yoo ammoon dhiirti haratti hanamtuu tana gartee dirqite dhalaa meeqaa jira hagartee yoonii fi nan heerumne bahari sigalchina takka sijjeefna takka jedhanii bahara as bahuu fi yaman keessa ni haa godhatan jaalalaan malitti dhalaa hedduu jira yoo wanni dirqamni gartee akkasii isiin dhuguma san sitti himtee rakkoo sii tana beekte akkuma rabbiin ujuu إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا نمني تقعدو كفر متلي دركمي كفر جي ربي جاني وإسا دركن أما واني قلبي إنسا إيمانه تكتم ربي تأمني جالتون ربي نسان كبدوبة تنافجتش ركو إسي بيخيتي ربي خي خرات لو توبت جيني سيقالي إلمو تنالي الرام باسن سمي لغي في الراباسن جينيني yoo ilmoon tun ammoo waan baatii takkaa lamaa taate kana keessatti rakkinni guddaan kagartee isiirra dhufu taate ilmoon tana keessatti gumaalleen sirra hin jiru kaffaaraalleen hin jirtu waan ilmoo tana ruuxiin ittiin uumaminiin malarraa godhuun dandeessa waan baatii takkaa fi kanaa taate ammoo eega gartee ilmoon tuni baatii sadii cinaa 4 seenti ruuhin itti afufamte humni cuftitti godhame tanajjeesuun ta duraa gumaa sirra jira gumaa guutu lammeeysaadha kaffaaraa sirra jira ruuhii tana baasuudhaaf haa ta'u walumaa galattu ilmoon ilmoo zinaati haruma feeteenu haa dhuftu tuni duuba eenyu laaltire kara lachuuttu suma laalti yoon intaltitu waan dirqamaan isitti dalagame taatee tawbattee karaa rabbii sii deebite sii galtee wajjin jiraachuun rakkinan qabdu hin kafarra intalti yoo ammoo intalti tuni inaada keetiin siitu waan kana akkaan dalaguna godha jettee inaada keetiin ka waan kana dalaydu taate isii wajjin jiraadhu siin hin jennu ganamaan mataa addaan qabadha waan dabre dhiifama walii godha negayaan isiilleen haala gartee jiruu sidhaa haa mala haa godhattu wanni rabbii tokkicha kadhannu warreen beera biyya dhiisee ala taa'u warreen biyya taa'ee jaartee alatti ergu rabbuma isin uume tokkicha sodaadha yoo beeyartii teessanirraa amantii qabaattanii heeraa seera qabaattanii ittis dhaquu ka dandeeysan taatan namoonni beera biyyarra heera qabaattanii amata lamatti amata tokkotti allahumma ama sadiitti illee haa ta'u walta'iinsi isin jidduu jiraatee yoo kasit dhayxan waa takka illee isin jidduun jiru ammoo keessaahu namoonni umriin isaanii amata 20 kan amata 30 kan 25 kanneen akkanaa yeroo dheertuu addaan jiraachuun khatara gurguddaa gurbaarrattis intalarratti illee tanaaf jecha ganamaan takkaa wal eebbisuu takkaa ganamaan heera godhatanii amatatti haa ta'u isii bira dhaqu takkaa isii if bira fidu takkaa fedhinnaa isii kennu amata dhufu lama malee dhufu hin danda'u amanni lamaan kanatti dhiifama naagota dhiifama sii godhe yoo jiraatte iddoo keessan amantiin jiraatte rakkoon takka illee hin jirtu insha Allah warreen gartee haala kana jiru cufaahu rabbiin bakka jiranitti isaanaati suhamturra haa fageessu jenna dhaamsi dhuma yaa warra gartee ammallee karaa bahariin aziyyaatan yaa warra qabri teessan gurguraa deemtan yaa warra lubbuu teessan halaakatti kennan
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما رب أدوجو ولا تقتلوا لا ولا تقتلوا لا لبوتي سنغاغ أمدو أتنجي سناج أبر ربي تناف جج إسي ورق أتشي أسياتني اللي ربي صداد دا شمرن ورق أسيما لك إرقيتني خراخنا لا كسف الدن اللي رب مسيئومي صداد دا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله